Yooyaa hordoftoota koo kabajamtoota maamiloota abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Egaa har'a jechuudha abeeloof maal fiddee dhufte yoo jettanii madaamii ta'utti jira jechuudha. Madaamii ta'ee waan mana keessa jijjiran bibbitee isiniif immoo akka isin itti qophooftan yookiin immoo baasii itti baasuu qabdan. Gaafa mana dhaabbattan yookiin immoo gaafa injiraa miti gaafa madaamii ta'uuf deemtan maal akka gootan maal akka bibbitta waliin ilaala jechuudha. Egaa tokko jedhee guyyaa har'aan bitee dhufee kunoo laalaa hodhaa yeroon ani hodhaa kana jechuudha yeroo durbaa koo nan hodha ture ani yeroo durbaa koo ture hodheen gurgura ture. Naqallade hodheen gurgurree garuu dhuguma waaqaa harmee kiyyaaf hodheetiin ture. Akkasumas immoo bita'eellee ho'isiisee bichisiisee maal jedheellee maatii biratti hafee jechuudha. Maatii bira jira. Iddoo ani jiru geessuudhaaf immoo tiraanispoortii isaa maaloon isaa baay'ee ulfaataadha. Akkasuma immoo jechuudha inni ani moodoo yookiin immoo qorxii biddeenaa kan akka kana kanani bitee jechuudha yeroo duraa. Otoo man Saa'udii jiruun bitee jechuudha. Moodoo akka kana lama, masoobii gurguddaa lama, masoobii xixiqqaa lama akkas bitee jechuudha. Garuu iddoon amma jiru fiduu hin dandeenye baay'ee ulfaata achirraa as fiduudhaaf jechuudha baay'ee ulfaata. Akkasuma immoo inni akka aadaa durii yookiin immoo akka kaalcharii duriitti saalonii keessa taa'a. Saalonii TV bukkee komodiinoo bukkee taa'a. Inni kun immoo kan diinqaa yookiin immoo kan biddeenaati jechuudha. Madaabaraadha inni sun madaabaraadhaan hojjetameera. Madaabaraan immoo biddeena keessa pilaastikii waan ta'eef taa'uu hin danda'u. Kanaaf maaliin godhee migiran bitee jechuudha. Migirri qulqulluu kan sarara hin qabnes hin jira. Egaa gatii isaa wajjiniin tokko lama jedhee isinitti hima jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hodhaan kun baay'ee nama rarte baay'ees natti bareedde jechuudha. Walumaan ilaalla. Hin bareeda dhugaa. Injira allichaan isaa injira jechuudha kan akkasumatti migiruma kana qofaan kuni alalaa qaba migiruma qofaan kan hojjetame jira loggomaan isaa kuni garuu immoo jechuudha gatii wal caala akkasuma immoo kunoo keessi isaas immoo baay'ee bareedaa kan ta'edha. Baay'ee bareeddi jechuudha. Kichenii keessattis immoo saayizii kichenii kanarra kan guddatu baay'ee isaa jira. Namoonni faamilii baay'ee qaban kanarra kan guddatu baay'ee isaa bitu jechuudha. Guddaa ooverii jechuudha kan biddeena baay'ee fixuu danda'u. Ani jechuudha ammaaf ammaaf nagaa je'eeni ammaaf kana bitee qadannisaas xibiqqii je'ee natti tolee jennaan kanuma bitee jechuudha. Baay'ee natti tolee gatii isaa wajjiniin isinitti hima jechuudha. Masoobii kana kan ani bitee jechuudha. Birri Itoophiyaa dhugaa waaqayyo birri 2,600 bite. Kana bichaasaa 2,600 birri Itoophiyaa. Qophaa'a toshaa qophaa'a tokkoon hamilee sinkutuu fotoon taane akka waan hundumallee akkasiin waan bibbitu sin barsiisaan deema jechuudha. Waan mangoggodhu sin yaani yoo ilaalan waan biyya ofii keessaa baay'ee namatti tola. Ani yeroo biyya Arabaa jiru wantoota biyya keessa jiran hedduu ilaalu jaalladha. Laayikii godhame viidiyoo koo laayik godhaa namoonni isinitti tolee. Akkasuma immoo safeedii kan jedhamu kan immoo jechuudha. Kan biddeena itti baafataniidha. Han biddeena itti baafattus gosa qaba jechuudha. Kan akka xilxil jedhu meexxii irraa hojjetamu jira kan migira irraa hojjetamu jira jechuudha. Kuni namaa tura xiqqoo idimee eerata jechuudha. Akkasumas immoo daabboo yeroo toshitan irra kaawwama hamma qabbanaa'utti biddeennis hamma qabbanaa'utti waan irra taa'uuf jala kaa'ama jechuudha. Akka keenya dur eelee jala akkasitti biddeen eelee jala keenya laphoo ofitti goonu miti jechuudha. Kun immoo gatii isaa isinitti hima birri Itoophiyaa 250. Kana bichaadhaan yaabiyaan isheen bitatte yoo isiniin jedhee asuma keessan kaawwadha. Asuma wal ilaalaa adeemna isiniin jedha. Akka isinitti tolu akka itti gammaddan abdiin qaba. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gammachiisa. Yeroo waan biyya ofii keessaa ilaalanii namatti tole jechuudha. Kana amma gaa abeen mana baatee bituu jalqabdee jirti. Tokko mana baateen bibbitu jechuudha. Tokko isin agarsiisa.
buna immoo nan hawwee buna hawwee jennaan jabanaa bitadhee siilessee illee itti danfifadhee ka'e jechuudha. Jabanaa kiyya siilessee yaani ammaaf nageessi isheen kuni birri ishee wajjiniin sinitti madhugaa siniin jedha. Qabattoo ishee irra teessudha kun immoo birri ishee wajjiniin sinitti ma jabanaan kunis dur yeroo biyya jirtan jabanaan kun birri meeqa turte amma hoo birri meeqa taatee jirti. Akkasuma immoo buna jabanaa warri hawwitan jechuudha baay'ee tokko jechuudha. Mandajaasaa jedhee hundas piroosesii isaa wajjin biteetiin jira garuu jira viidiyoo isaa waraabne malee jechuudha mandajaa. Jabanaa kana immoo sinitti himaa birri Itoophiyaa 240 diimesse kanasaa nan diimesse nani yeroon siilessu jechuudha. Siilessee eeggadde galgala siilessee buna kootti danfifadhe si'a lammaffaatti danfifadhe. Si'a lammaffaa siifaa barakattu jedhamee yoo isheen hin cabnetti si'a lammaffaan itti danfifadhe jechuudha. Inna maal jesseetanii jabanaan kun qofa ishee qadada malee qadada ishii kana malee jechuudha. 240 bitattu gaafa Itoophiyaa uftan dhageessanii اسمعوني هذا جوانا 240 ريال دوسنا ديمتي هنا ويتغران كو ريال امو مان كاستي ان شي كان مو قدد شي مو سنتيما بري كودشان بري إثيوبيا كودشاني قدد سان جلا وانتي سان جلا كونكولاتي كوني مو جلا كونكولاتي مالي dhugaa waaqaa kun birrii 75 kiristoosii kuni birrii 75 kuni 240 meeqa walitti gara 300 la 300 darba meeqa seetanii 75 15 90 240 330 kanuma hambunatti uddan buna malee mandajaa malee kasala malee yookiin istoobii malee 330 jabanaa keessan qirqir gootanii galtuu jechuudha. Enna kana lamaan kana immoo safeediisaa fi kana walumatti isaa 2,850 safeediisaa wajjiniin isiniin jedha. Duratti yeroo sirbinus akkas turredha. Goda malole sirbanaawe baayesus nagargaarsaa dhamoga nagaa siifaa godhunaan jedha malee akkasika siifaa barakatu naan jedha biddeenni keessa taa'u siifaa barakatu jedha biddeena ati tolchitu siifaa bareedu jedha as keessa firri haa nyaatu ollaan haa nyaatu biddeen kana keessa jiru firri haa nyaatu ollaan haa nyaatu rakkataan keessa haa nyaatu hiyyeessi keessa haa nyaatu ilmoon dhalattee keessa haa nyaatu ilmi dhalattee durbi dhalattee keessa haa nyaatu jedha eebbi keessan gaariidha dhugaa isiniin jedha enna kana barbaacha ofis eebbi keessan natti tolee jira dhugaa waaqa isiniin jedha Kiristoos baay'ee natti tole baay'een keessan afaan namarra bula waaqayyo jechuudha rabbiin afaan namarra bula afaan namarra bulees nama gargaara nama milkeessa jechuudha kanaafiyyuu eebba keessan barbaada isiniin jedha hundi keessan na eebbisaa isiniin jedha isin jaaladha isin kabaja ummata qaalii ummata jaalala egaa waan na jiru immoo viidiyoo tokko tokkoon waan shaakalli irra jiruuf jechuudha waqii danfiseen shaakala ganaa gogoo keessee shaakala ganaa biddeen tolchee shaakala waa hedduutu jira akka biyya sanatti akka dhiiraa baarree asitti yeroo kan dingir namatti jedha gadi jedhani qodaa hiikuun dingir namatti jedha wayyaa miicuun dingir namatti jedha waa baay'eetu jira fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e immoo waan baay'ee kana jechuudha walumaan itti adeemna tokko lama mucaan gaafa alatti hin deemtu jechuudha tokkoon jalaan godheetiin tokko sin argisiisa jechuudha abdiin kutiina isin abdi isinitti hora jedhee yaada maaliif jennaani waan biyya keessa yeroo ilaallu isa achi yeroo ilaalu waan nu fayyadu qabu garuu waan biyya keessa jiru yeroo ilaallu hamilee namaa ta'a nama jajjabeessa keessaafu ijoollee gara biyyaa galuuf fakkaatan jechuudha itti qophooftanii birrii keessa kaawwatanii kanaan kanan bitaa jettanii
order godhattanii dhuftu jechuudha. Gaafa dhuftan baay'ee tokko isinii dhibuu haala naannoo jiraattan irraan kaaseetiin jechuudha. Tokko tokkoon itti adeemna akkatuma naannoo itti jiraataniiti jechuudha. Kan kanarra gadi rakasanis hin jira akkatuma naannaa keessanitti naannaa jiraannutti jechuudha. Iddootti rakasaan kanaa gadi jira, iddootti immoo kanaa ol dabalullee ni jira jechuudha. Kanaafuu giddu galeessa godheen isinitti himeen jira. Abdiin kutiinaa isiniin jira. Baay'ee namatti tola. Akka nama sodaachisu miti. Baay'ee isin kabaja obboleewwan kiyya qaalii nagaan naa tura.